Radio Burana Mas Manoromo Marti baga ayana irreechaatiin tiisingee jecha televiziyoonii F5 irraa oduuwwan dhangaa sanbataa gaggabaaboo simraanga oduu wajjin anaboo maqaasoota maxxuraatti nafana taasisanii jenna. Irreecha Finfinnee guyyaa hadhaa kabajameeratti sabaa fi sablammootiin Itoophiyaadhaa irratti hirmaatanii jiru. Sabaa fi sablammootiin naannolee biyyattii garaagaraa irraa dhufan irreecha horaa Finfinnee guyyaa hadhaa irratti argamanii jiru. Hirmaattonni kunneen akka jiranitti ammam irreechi kana waliin qoodannu waltajjii obbolummaa keenyatti agarsiifnuu fi itti cimsuudhaas jiranii jiru. Kana malees irreechi ayyaana obbolummaa fi tokkummaa caalmaan calaqqisiisu ta'us kaasuudhaan dabalataan ammoo jilli Keeniyaa irraa dhufe guyyaa hadhaa irreecha magaalaa Finfinnee irratti hirmaatee jira. Irreechi horaa Finfinnee nagaan xumuramuun isaa milkaa'ina olaanaadha jedhe pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaadha obbo Shimallis Abdiisaadha. Irreechi horaa Finfinnee nagaan kabajamee xumuramuun milkii olaanaadha jedhan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaadha Shimallis Abdiisaa. Uummanni Oromoodhaa uummata guddaa aadaa, duudhaa fi safuu isaa eeggate waan ta'eef irreechi mallattoo nageenyaa, araaraa, dhiifamaa fi tokkummaa ta'uu mirkaneesseera jedhanii jiru. Ayyaanni kun miidhaginaa fi hawwataa ta'ee safuu fi safeeffannaa duudhaa obbolummaa sabaa fi sablammootaa gidduutti dagaagsuun kabajamee xumuramuu isaatiif uumaaf galataa galchaa qaamolee milkaa'inaa sagantichaatiif gumaachan hundumaa galateeffachuus kaasanii jiru. Qaamoleen nageenyaa poolisii federaalaa Oromiyaa fi magaalaa Finfinnee, qeerroo fi qarreem, abbootii gadaa fi haadholeen siinqee, jiraattonni magaalaa Finfinnee akkasumas hoggansi sadarkaa irra jiran qindoominaan milkaa'ina ayyaanichaatiif hojiilee hojjetaniifis galateeffatanii jiru. Magaalaan Finfinnee horaa Finfinneetti ayyaana irreechaa haala hawwataa ta'een duudhaa isaa eeggatee nagaan kabajamee akka xumuramu qaamolee gumaachan kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee galateeffatanii jiru. Ayyaana miiliyoonootiin irratti hirmaatan jala bultii irratti eegalee yeroo kaa'amu caalaa bifa duudhaa isaa eeggateen waloon kan kabajame waltajjii caalatti kan irratti mul'ate Itoophiyummaa fi tokkummaan biyyaalessaa ayyaana irratti calaqqisiise ta'us eeranii jiru. Qaamoleen ayyaana irreechaa ayyaana hokkoraa fi jeequmsaa taasisuudhaaf socho'an hawaasa nageenyaa jaalatu qaamolee nageenyaa raayyaa uummataa akkasumas qindoominaa hoggansaatiin fashalaa'uun ayyaanichi nagaan akka kabajamu ta'us himanii jiru. Milkaa'ina kabaja ayyaanichaa uummata magaalaa Finfinnee, abbootii gadaa, haadholee siinqee, qeerroowwanii fi qarreewwan akkasumas foolleewwanii fi qaamoleen nageenyaa sirnicha duudhaa isaa eeggatee akka nagaan xumuramuuf gumaacha taasisaniifis galateeffatanii jiru. Ayyaanni irreechaa horaa Finfinnee irratti qeerroowwan Oromoodhaan uffata aadaan faayamuudhaan ayyaanicha miidhagsanii jiru. Sirna galateeffannaa fi kadhaa waaqaa kan ta'e irreecha bara 2022 kabajamuu irratti guyyaa hadhaa suuraawwan babbareedoo akka taanutti isiniif qindeessinee jira.
oduu gaggabaaboo isaa xumuraatti yeroo dabarru Irreechi horaa Finfinnee duudhaa isaa eeggatee nagaan xumuramuu humnootiin waloodhaa ibsaniitu jiru. Kabaja ayyaana Irreechaa horaa Finfinnee haala hawwataa ta'een sirnaa fi duudhaa isaa eeggatee nagaan xumuramuu humni waloo tikaa fi nageenya beeksiseetu jira. Humni waloodhaa qaamolee ayyaanichi akka nagaan xumuramuuf gumaachan hundaa galateeffateetu jira. Oduun gaggabaaboon dhangaa sabbataa irraa isin bira gaatu ture xumurameetu jira. Qophiileen keenya TVFIB irraatti darbuutti fufu irra deebiidhaan ammas uummata Oromoo hundumaan ayyaana Irreechaa baga nagaan ittiin isiniin ga'e ayyaanni kun kan jaalalaa fi tokkummaa isiniif haa ta'u jedha. Qophiileen televezyiinii FIB hafan itti fufu daawwadhaa yeroo gaarii qabaadha.